Ashamaa harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jira. Hangafoota oduutiin eegalla. Labsiin yeroo muddamaa mirgoota namoomaa kan bu'uuraa daangessuu hin qabu jechuun Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsa baase. Barsiisonni yuunivarsiitiilee garaa garaa irraa qormaata qoruu yuunivarsiitii Dabra Maarqoositti imalan haala yaaddessaa keessa jiraachuun dhaga'ame. Obbo Kiristaan Taaddalaa humnoota nageenyaan to'annaa jala ooluun ibsame. Ministeerri Hajji Alaa Yuunaayitid Isteet Antoonii Bilinkeen haala naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiruu fi kaan irrattis ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin dubbatan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Labsiin yeroo hatattamaa mirgoota namoomaa kan bu'uuraa daangessuu hin qabu jechuun Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa ibsa baase. Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsame karaa mirgoota namoomaa bu'uuraa hin sarbiniin hojiirra akka oolu gaafate. Komishinichi qaama mootummaa naannoo Amaaraa fi federaalaa dhimmi isaanii ilaallatu waliin dubbachuun hojjechaa akka jiru himuun kabajaa mirga namoomaa naannicha keessaa hordofaa jira jedhe. Komishinichi manni marii ministeerotaa naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa labsuu hordofee ibsa kana kenne. Mirgoota namoomaa akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatti hin daangofnee fi kanneen akka seera idil-addunyaatti Itoophiyaan waliigaltee mallatteessite daangeffamuu akka hin qabne ibsa baase kanaan himeera. Komishinichi manni maree ministeerotaa naannoo Amaaraatti labsii yeroo muddamaa labsuu hordofee ibsa kana kenne. Mirgoota namoomaa akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatti hin daangofnee fi kanneen akka seera idil-addunyaatti Itoophiyaan waliigaltee mallatteessite daangeffamuu akka hin qabne ibsa baaseen himeera. Tarkaanfiin fudhatamuu namoota nagaa irratti karaa miidhaa dabalataa hin finnee fi haala amma naannichi keessa jiru karaa hin hammeessineen ta'uu qabaa jedhe. Naannoo Amaaraa keessa buqqaatonni kumaatamni sababa waraanaa kaaba Itoophiyaa waggoota lamaa oliif tureen qe'ee isaan irraa buqqaan rakkoo nageenyaa naannoo lixa Oromiyaan buqqa'uun galaannichaa kan galanii fi waraana Sudaan baqachuun galaannichaa seenan jiru. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas walitti bu'iinsi naannichatti dhalate baqattootaa fi kanneen biyya ollaa irraa baqachuun koolugaltummaa gaafatan kumaatama rakkoo irra buusaa jedhe. Itti dabaluun qaamolee wal dhaban hunduu gara marii nagaatti dhufuun rakkina uumame akka furaniifis gaafateera. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti ji'a Eebilaa keessa mudate ni fooyya'a jedhamee eegamus walakkeessa ji'a Adoolessaa irraa eegaluun babal'achuun namaa fi tajaajiloota adda addaa irra miidhaa geessisaa jira jedhe. Bakka tokko tokkotti namoota nagaa irratti haleellaan raawwatee qabeenya isaanii irras miidhaan qaqqabeera. Tajaajilli hawaasaa fi geejjibaa adda cituu dhiheenya ammoo tajaajilli intarneetii adda cituu quba qabnaa jedhe. Lammiileen bilisaan socho'uun hojjetatanii galuu akka hin dandeenyee fi bakkeewwan tokko tokkotti ammoo uggurri sochii kaa'amuu hubanneerra. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraatti mudate hordofee manni marii ministeerotaa labsii yeroo muddamaa naannicha keessa hojiirra akka ooluuf labseera. Naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduu hammaateet labsii yeroo muddamaa kan labsamee jimaata kaleessaa hagayya 4 bara 2023dha. Kunis naannoon Amaaraa rakkoo nageenyaa isa mudate karaa humnoota nageenyaa idileen olaantummaa seeraa kabachiisuun humna isaa ol ta'uu erga mootummaa federaalatti beeksisee kan darbedha. Waajjirri ministeera muummee Abiyyi ibsa baaseen sababa labsiin yeroo muddamaa barbaachise yeroo ibsu sirna heera kabachiisuu kan balaarra buuse jechuun ibse. Sochiin seeraa alaa naannichatti hidhannoon deeggaramee sirna seera kabachiisuu idileetiin to'achuun sadarkaa hin danda'amnetti cehuu beeksise. Walitti bu'iinsii fi muddamni naannoo Amaaraa keessaa yeroo mootummaan federaalaa humna addaa naannolee irra deebiin caasessuuf murteessee hojiitti galee dabalaa dhufe. Humni addaa naannoo Amaaraa hiikkachuu hin qabu jechuun mormiin naannicha keessaa dabalaa dhufuun humnoota nageenyaa mootummaa federaalaa walitti bu'iinsi jalqabe. Barsiisonni yuunivarsiitiilee garaa garaa irraa qormaata qoruuf gara yuunivarsiitii Dabra Maarqoositti imalan haala yaaddessaa keessa jiraachuun dhaga'ame. Kutaalee biyyattii garaa garaa irraa gara naannoo Amaaraa yuunivarsiitii Dabra Maarqoos qormaata kutaa 12ffaa qoruuf kan imalan barsiisonni yuunivarsiitiilee humnoota finxaaleeyyii faannoo jedhamaniin to'atamuun dhaga'ameera. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhaman kunneen yeroo ammaa kanatti filannoo 2 qabatanii jiraachuunis barameera. Akka odeessi argannee mul'isutti yookiin jumlaan rashanuu yoo hin taane ammoo maallaqa guddaa gaafachuun gadhiisuudha jedhame. Humnoonni finxaaleeyyii faannoo daandilee fi bakkeewwan murteessoo naannichaa qabachuun wal qabatee reeffii gargaaraa Piroofeesar Taaddasaa Abbabaa guyyaa 3ffaaf hospitaala Riifilaaraa Gondar keessa bulaa jira jedhameera.
Obbo Kiristaan Taaddalaa humnoota nageenyaa mootummaan to'annaa jala ooluun ibsame. Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa fi mana marichatti walitti qabaa koree bulchiisaa fi to'annoo baasii mootummaa kan ta'an Obbo Kiristaan Taaddalaa jimaata galgala hagayya 4 bara 2023 humnoota nageenyaan qabamuun dhaga'ame. Jimaata galgala sa'a 3 walakkaa irratti poolisoonni uffata dambii poolisii federaalaa keewwatan bakka bu'aa paartii warraaqsa uummata Amaaraa Abiin Obbo Kiristaan Taaddalaa mana jireenyaa isaanii Finfinnee jiruuti humnaan ukkaamsanii fudhachuu maatiin ibsaniiru. Poolisoota lamaan alatti warri kaan uffata dambii poolisii kan uffatan ta'uu maatiin Kiristaan dubbatu. Haala jiru hubachiisuuf yaallus meeshaa nutti qabanii nu akeekkachiisan jedhan. Sanbata har'aa ganama sa'aatii 2 walakkaatti Obbo Kiristaan fudhatanii manatti deebi'uun mana sakattaa akka turan maatiin himaniiru. Poolisoonni har'aa naamusa qabu kan jedhan maatiin iddoo maatii fi ollaan Obbo Kiristaan jiranitti sakatta'iinsa erga taasisaniin booda mallatteessanii isa fudhatanii deeman jedhan. Naannoo Amaaraa Obbo Kiristaan itti filatamanitti guyyoota darban keessatti rakkoo nageenyaa uumameen labsii yeroo muddamaa kaa'ameera. Nageenya naannichaa mirkaneessuu fi heera biyyattii kabachiisuuf poolisiin federaalaa tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu beekseera jechuun BBCtu gabaase. Ministeerri Hajii Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkeen haala naannoo Amaaraa fi naannoo Oromiyaa akkasumas kan irratti ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin mari'atan. Dubbii himaan waajjira alaa Yuunaayitid Isteet Maat Miiler Bilinkeen ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin Itoophiyaa keessatti nageenya badhaadhinaa fi tasgabbii fiduu irratti mari'ataniiru jedhan. Itti dabaluunis haala naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiruun yaadda'uu isaanii ibsaniiru jechuun dubbii himaan kun ibsaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.